بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبجمتوتا في هردفتوتا جالتمتوتا تي في هميلتون بك جرت مرت نقاف رحمن ربي اسم برا هاجراته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن الجواب الله وبركاته. قيا هرأ يا رب جده سجنتا بريداتكو dhimma akkaan barbaachisaa fi yeroon isaallee yeroo eeggatee fi irratti dubbatamuu qabu. Obboleewwan keenya isin nu cinaatti argitan waliin waan tokko lama waliin jechuudhaaf kan deemnu ta'a. Dargaggummaa fi fayyadama sooshaal miidiyaa haala akkamiin jirra? Dargaggummaan maali? Kaleessi keenya akkam ture? Har'i keenya immoo akkam jira? Akkam ta'uu qabna ture? Akkam immoo akka silaa ta'uu qabnu akkam ta'uu dhabnee fi haala akkamitti fayyadamna waan jedhu inshaallah waan tokko tokko kan waliin itti fufnu ta'a. Akkuma isin beektan cinaa keenyatti kan argaman Ustaaz Xaahir Galatoo maasha Allah yeroo garii dargaggootati yeroo garii xiqqoos haala akkamitti jaalan inshaallah isaan nu cinaa jiru. Obboleessa keenya Abdulkaaf Hafiz nu waliin kan jirudha. Kanaaf inshaallah hanga xumura sagantaa keenyatti akka isin nu waliin turtanu kabajaadhaaf jaalala guddaadhaan isin affeerra. Inshaallah amma kallattiidhumaan gara sagantaa keenyatti kan darbinu ta'a. Jalqaba irratti akka kaasuudhaaf yaallee jalqaba fayyadama sooshaal miidiyaatii fi dargaggummaa waan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Wantoonni kun lamaan akka waan walitti dhufuudhaaf wal simatu wayiiti. Akkuma isin beektanu baay'inaan yeroo ammaa kan fayyadamu sooshaal miidiyaa kana parsantaa guddaa dargaggoota ta'uu waliin namni waan kana dubbatu illee dargaggoota ta'uu waliin dargaggummaa fi sooshaal miidiyaa waan jedhu dubbachuurraa inshaallah kan filanne ta'a. Mee jalqaba irratti otoo sagantaa keenyatti hin galiin dargaggummaan maal islaamummaa keessatti gahee akkamii qabdi dargaggummaan? Faayidaan dargaggummaa akkami waan jedhu dargaggummaadhuma jechuun ilaalcha islaamummaatiin akkami waan jedhu irraa inshaallah kan jalqabnu ta'a. هيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجين جرح مني في بركة ربي كان جننا هنكم هندكي سنرد هاجراتو akkuma dhagaa jirtan wanti nuti har'a irraa haasa'uuf deemnu dargaggootaa fi akkasumas hariiroo miidiyaa wajjin qaban kan jedhudha. Mata duree akkaan barbaachisaa fi ijoo ta'edha. Dargaggoonni akka ija islaamatitti yeroo laallan bakka guddaa qabu. Dargaggeessa jechuun humna guutuu, qaaman guutuu, yaadan guutuu, onneen guutuu, deemsa guutuu, taa'umsaan guutuu waa hundaan kan guutame yookaan faayamedha. Islaamummaa keessatti dargaggeessi bakka guddaa qaba. Rabbiin dargaggoota kan inuma faarse. Quraana keessatti gaafa waa'ee dargaggummaa haasofnu suuraa kam yaadanna jennaan suuraa kaafii yaadanna. Maaltu iyyuu achi keessatti tahe dhimma dargaggoota wajjin achi keessatti wanti sunis waan wal qabatudha. Kanaaf dargaggeessa jechuun qaama ijoo ka onnee qabu, kan ari'ellee dhaqqabu, kan dheessellee jalaa bahu, kan biyyallee ijaaru, kan yoo fedhe biyyallee diigu. Akkas yoo dhiibee jigsuu danda'a, yoo iyye dhaga'amuu danda'a jechuudha. Yoo iyye yoo lallabe dhaga'amuu danda'a. Waa baay'ee wajjin dargaggeessi neetworkii guddaa qaba. Akkasuma badii irrattis akkasumas yookaan wantoota shahawaa wajjin wal qabatan irrattis dhiibban isaan qaban baay'ee olaanaadha. Sababbiin qaaman guutuudha. Egaa dargaggeessi akka ija islaamatitti yeroo laalamu rabbiin biratti faarfamaadha. Dargaggeessa jechuun faarfamaadha. Akka ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Turmiziin gabaase keessatti ergamaan Rabbi ibsanitti ilmi namaa guyyaa qiyaamaan gawaa afur irraa gaafatamutti bakka dhaabbate irraa hin sossoo'u jedhan. Sana keessaa tokko dargaggummaa isaa maalitti akka dabarseedha. Dargaggummaa isaa maalitti akka dabarse, maalitti akka raawwate, maaliin akka hojjete, maaliin akka jijjiire, maaliin akka sharafe, bu'aa akkamii akka argamsiise. Umrii dargaggummaa irraa gaafatamu malee bakka san irraan sossoo'u jedhan. Ajaa'iba! Asumatti haasaa keessan dammaan qabu jedha Oromooni. Waan nama dhibu keessaa bakkuma sanatti immoo an umrihi fiima afnaa waan shabaabihi fiima ablaa. Umrii jeneraalitti fuudhee ka'ee dargaggummaa immoo addatti godhe. Kun immoo addatti waan umrii dargaggummaa kanatti fokus nama godhuu fi ilaalcha addaa akka namitti xiyyeeffatu waan nama godhudha. Itti fufa. Kanaaf dargaggummaa jechuun yoo itti fayyadame kan bu'aan isaallee guddaati. San qofaayyuu miti
رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال جلني ويا قيامة ربي سبحانه وتعالى نموت تربة إساني فأكا قادس يسويمن سنة كيسا توك إنو جنان شاب نشأ في عبادة الله درجة كيس عبادة ربي إرتي قدتي كان أكيدات وهدات فايمة كان عبادة إسابرتي يرود أنجي كيفهم كان أخلاق أنجوتمي كعلم أنجوتمي كان حواس إجارو كان كدما دين إسلام إرتي فتود وانت هندو جهكية ده كان نابتو وكان اتقافتهم ما في كان بيكو اتقافتهم ما إسا كان باتو لا درجة جيسا كان أفوك عبادة ربي كيسة تقدتي عبادة ربي تنفاهمي جرين إسا قوتون أديم إسا قوتون إسلام ما تهي ربي سبحانه وتعالى درجة جيسا كان ويا قادس ربي ملئ قادس نبراهن جره ربي سا قادس يسا داني نتبان كن صدركا درجة كيس إسلام ما كيسة تقابو چلق إسيسا ما شاء الله وان بريدا دا مي dhugaadha dargaggummaani akka inni faaya ta'e akka inni bakka guddaa qabu waliin ilaalleerra dargaggoonni islaamaa dargaggummaa isaatti yoo fayyadaman badhaasa addaa kennaadhaa milkii addaa akka deemanu hadiisa amma ustaaz Xaahir Lukaas irratti ilaaluu dandeenya sababa dargaggeessa ta'e qofaaf gaafa guyyaa qiyaamaa maal ta'a itti gaaddiseeffama sababa dargaggeessa ta'e dargaggummaa isaatti fayyadameedhaafi jechuudha egaan dargaggummaani bakka guddaa akka inni qabatu ilaallee turre dargaggoonni sahabaa kaleessa akkam turan kaleessa islaama keessatti gumaacha akkamii godhaa turan dargaggummaan dargaggoonni sahabaa kaleessa dargaggummaa isaanii keessatti hojii akkamii wantoota akkamii godhaa turan mee egaa akkuma beekamu islaamummaa fi dargaggummaan hariiroo cimaa ta'an waliin qabu sadhata waliin deemu waliin maleen tolani waliin maleen bareedani islaamummaallee dargaggoota bareechitee tolchitee qulqulleessitee akka isaan gumaacha wahii waan bareedaa wahii aarsaa كفلني أشارة مغريسة ويكاني ديمن كربان تيفي سينان إسان إسلام ما كيسا قبان قد تادا نبي الله إبراهيم عليه السلام أمتا تابوتا قبرو تابوتا إساني جلا چچب سيفتي توحيد للباتن انتوري إني درقا قيسا درقا قمة أساتي فيدا ميتي أكسمس علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو صحابي جليل رضي الله عنه يقول لما رسول ربي تأمني dargaggummaa isaa keessatti wanti inni hojjetin hin jiru hojii guddaa hojjetee aarsaa guddaa kaffale gaafa tokko rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam alaabaa takka qopheessanii turan alaabaa tana nama rabbiin jaalatu nama rabbiillee isa jaalatu nama ergamaa rabbii jaalatu nama ergamaa rabbiillee isa jaalatuuf ni kennamaa jedhan sahaabonni halkan sana osoo anaaf kenname hoo kan jedhu yaadan ofii naasaa bulan ganama akkuma bariitee ergamaa rabbii bira dhaqan sallallahu alaihi wasallam dhaqanii jennaan رسول ربي صابني ويتكنا وتونا بكنا ما جلني كجلن هندي سانتو أشرت أين علي بن أبي طالب جلني رسول ربي قافي إحسن علي بن أبي طالب هو إيش سجراه دني قافة جنان صابني إجا سالمان تركب ستا إجا تركب ستا جلنين جنانين صابا كي سانا ما يترجنيت دقاتي قبا فدا وكواماتي إحسا جلني قافي إحسن سنبود صابوتا كي ساتو كودك علي بن أبي طالب وامد إحسه رجسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم إجا إساء لمن كيساتي تطفني إج إساني فيته سنبودا باندرا إسلاما اتكنني أك إني وامج إسلاما إرت هرماتو تاسسا ترسيمو دعواتين أججني دعوا قوشاتوري إني درقا كيس أكاسمس أسامة بن زيد رضي الله عنه هو صحابي جليل يرو عمر بن الخطاب أكاسما أبو بكر الصديق فاجرا كيست وقاك الأطرب قافقه أججا ورانا تأي مودم عجيب درجة ما إساتين أججا وقاك الأطرب قافق السديتي أكسينا نبسوتي دو كانت أججا ورانا إسلاما تأي مودم إنه تسافي لجنة رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي بكر جرو قافز إنجرو أبو بكر اللي جرو علي اللي جرا عثمان اللي جرا صحابون نبرو اللي نجران قالوا إرقام ربي صلى الله عليه وسلم دنديتي في أقوم إسا كيست وان بيكنيف إسا مال قدني أججا قرانا قدني سفلال إني درجة كيسة سنقول فهمتي أم باسادر إرجع ربي كنتي تكوجرا مكان إسا مصعب بن عمير جلني مصعب بن عمير أبا كبينيا توري مهاتي كبينيا كابو كيسة دلته دلت شو جينيو إرجع ربي صلى الله عليه وسلم مكان كيسة إرجع موساني دقيه أكو ما دقيه نمو مرة وتجنن رسول ربي ترسيمو دعوة إساني كيستي توفتا لما فيلتن توكو دعوة سرية دعوة يجيتي دان قدامو
hanga miseensi isaanii babal'atutti dhoksaadhaan daawaa gochuu yookaan babal'isuu filatan. Saahiboota isaanii faatti geessuu filatan. Akka Abubakrii faa, akka Aliyyi faa, akkasumas ammoo haadha manaa isaanii Khadiijaa faa. Kanaafi kanneen kana fakkaatitti geessaa turan. Hanga humni isaanii dabalu takkatti icciitiidhaan daawaa gochuu jiran. Wayita kana ni dhagahe Mus'ab ibn Umayr kun inni dargaggeessa qabeenya qaba nama of ta'ee of danda'ee jiraatu ture jedhan. Karaan inni bahe mallattoo qabaadhaan Qureesh biratti. Maaliin mallattoo qabaa jennaan mallattoon inni ittiin beekamu jedhan shittoon isaa shittoo ajaa'ibaati jedhan. Baay'ee urgoofti jedhan. Karaa kanarra karaa inni irra deemerra mallattoo shittootu jiraadhaan. Mus'abtu karaa kana bahemi jedhan. Maaliif shittoon isaanii urgaa karaa inni deemerra? Mus'abtu karaa kana bahee jedhan. Maaliif shittoon isaanii kwaalitii waan qabuuf? Inni qabeenya kanatti guutuu itti dhiiseet Daaral Arqam dhaqe. Dhaqee achitti Rasuula Rabbiitti amane. Rabbii tokkochatti amane Islaamummaa qeebale. Qeebalee jennaan tarsiimoo keessa kan ture dhoksaadhaan ibaadaa gochuu ture. Osoo inni dhukatee salaatu namni ganda keessa deemee waa himuun jedhaa mere basaastuu jechuudha yookaan nama kijibduu wahii dubbii kana. Ka dubbii asii achi fuutuun dhibbi. Dubbiin bakka hundaa fuudhee ka bakka biraa geessu hin dhabamu. Wayita kana isaa salaatu argeeti haadhatti dhaqee hime. Bar Mus'ab karaa abbootii gadhiisemi bar Islaamummaa fudhate jennaan haati dhageettee akkuma inni mana galeen ni qabdee ni hiite mana sirreessaa galchite. Mana hidhaa galchite jechuun ni hiite. Nyaataaf dhugaatillee isa dhorkite. Ni rakkate. Garuu beektaa inni ogeessaa inni Mus'ab ibn Umayr kun hayyuu namaatiilleedhaan ogummaa qaba. Amma tooftaadhaan hijiraa bahuudhaaf gara biyya Habashaa kanatti hijiraa akka Rasuula Rabbii sahaabonni akka deeman ajajanii turan. Gara biyya Habashaa deema. Mootii aadila kan namni tokko biratti hin miidhamnetu yookaan dhallabamnetu jira jedhaniin. Sana booda sahaabonni gara biyya Habashaa imaluu jalqaban. Mus'ab ibn Umayr illee tooftaadhaan harkaa baheeti gara biyya Habashaa kana dhufe. Habashaa gahee Habashaa keessa jiraatee ergasii Makkatti deebi'e. Inni gamnummaan beekamaadhaan ogummaa dubbii karoorsee bareechee nama hubachiisuu fi amansiisuu danda'aadhaan. Dargaggeessi kun jechuudha. Dargaggeessaa beekee. Nama amansiisuu danda'a hubachiisuu danda'a. Nama quwwaa qabu erga Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam daa'waadhaaf laal. Quwwaa qaba, quwwaa dubbii qaba, quwwaa humnaa qaba, quwwaa jecha waa itti ibsu qaba. Hikmatu isa biratti wal gahe. Nama hunda hin filanne isa qofa filataniit gara Madiinaa deemi jedhanii. Fakeenyi jidduu Madiinaatii fi Makkaa jiru kiiloomeetira 460. Kiiloomeetira 460. Imala hanganaa asii gara Madiinaatti imala isaa jalqabee Madiinaa dhaqe. Madiinaa innaa dhaqu namoota jajjabaa warri Madiinaa qabu, warri Ansaaraa qabu akka Sa'ad ibn Mu'aaz. Innis dargaggeessa bara. Sa'ad ibn Mu'aaz wajjin konneektii yookaan wal arge. Sana booda inni gameessa namaati Sa'ad kunilleen. Mormuuf ta'ee jennaan mee gadi taa'e jedheen. Xiqqoo isii mee ofirra gadi taa'a jedheen. San booddee ni taa'anii asii daawwaatti gochuu jalqabe. Jechi Mus'ab ibn Umayr yookaan daawwan isaa qalbii Sa'ad ibn Mu'aaz ni weerare. Ni seente. Ni booji'ame. Sana booda ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan Rasuulullah. Gabbaramaan dhugaa Allah tokkochaan alatti kan jira ragaa ba'a. Nabiyyiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbii ta'uu isaaniillee ragaa nan baha jenna. Fadakala fil Islaam. Islaamummaa qeebalee jira. Gaafa kana umriin isaa waggaa 31. Inni leen dargaggeessa. Inni fudhachiise leen dargaggeessa, inni fudhate leen dargaggeessa. Laal dubbii akka itti waliin deemtu. Seenaa hojjettee jechuudha. Seenaa hojjettee dargaggeessicha kanatti seenaa guddaa hojjechuuf deemaa jira. Usayd ibn Hudayr ni beeytaami. Inni leen sahabaadha. Wayituma kana inni leen shaadaa qabate. Galgala san jedha akka seenaan Islaamaa ibsutti galgala san gosti jaraa guutuun Islaamummaa fudhattee jedhan. Sababbiin Madiinaan Islaamummaan banamte keessaa tokko jedhan. Daawwaa Mus'ab ibn Umayriiti jedhan. Mus'ab ibn Umayr daawwaa godhee uummata san guutuu maal godhee akka isaan Islaamummaa seenan taasise. Inni maal inni dargaggeessa. Kana qofaa miti kammaan Islaamummaa irraa fudhate kunoo. Ajajaa waraanaatti inni dargaggeessa. Maal raawwate? Maal raawwate hoo? Gaafa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam Madiinaa seenan Rasuulli Rabbi simatamanii turan. Gaaf tokko Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam Ansaaraa fi Muhaajira walitti qaban. Walitti qabanii mari'achiisan. Warri Muhaajiraa yaada kenne garuu achi keessatti jedhan Rasuulli wanti isaan barbaadan sallallahu alaihi wasallam yaada warra Ansaaraa barbaadan yeroo sanitti. Wayita kana ajajaa waraanaa kan ta'e Sa'ad ibn Mu'aaz yaada dhiheesse ka'ee lafa. Jecha ergama Rabbii gammachiisu
تسقب بالصحميل التورو هي دبته يا رسول ربي جري يوم إسنو بهار سينا نجتن والله إسن الرانف إسن وجه سينا جري عجائب إني لال سنبود إسلام ما فرته وقاشن يوكان جهكو إسلام ما في ستوري صدمي توكو إسلام ما فرته صدمي تربة يوكان جهتي شهيدة جران إني درجة جيسا نما كبجة إسهاتي جج أرشي رب الله سوتشوت سادم نواسكو سبحان الله قافتوكو سلمان الفارسين فكرة في دي غزوة الأحزاب نبيتومي غزوة الأحزاب دول أحزاب وكاخندق كنجرمو أشرتي فكراتك سلمان الفارسين فكراتك في دي بقول لك وسوق أمناء توفتا ورانا كيستي رسول الله كيست ترماتني بقول سني قطن وأنا سنا جايبو قريش والجورتة دفت كاك أبي سفيان فا دفنيتي دبي جايبات كدبته كون بقول لك أنا كم قطه عربا ميتي هذا عربا كيس اللي نجرت عربون دي كانوا بيكا منجر تاسو منجرو جد كون وجي عربو تاتي ميتي لولا مسلمتون أسوه لولين إنجي فتن كيس أتوكو إسكان أما إني قويا كم ركوتامي قويا كان ركوتامي درجة جيسكون قويا كان ركوتامي سعد بن معاذ كون tokkotu xiyyaani muka jalatti dhukateeti xiyyaan darbatee rukute ergasii dhukkubsate akkasuma dargaggummaa isaatiin nama banii qaynuqaa irratti murtii kenne du'aa illee kadhatee dhaqee murtiin inni kenne sun rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam murtii rabbiin samaawaata torban irraa kenne jedhaniin murtii dhugaa kenne jedhaniin sana booda du'aa kadhatee akhira maal ta'e inni illee ni du'e jechuudha ni du'e قافوا دعاء إسا ملائكة جبريل تو إرجع ربي تيمه إرجسي تعزيها إسا نمني ملائكون نتا ملائكة كوما ترباتا ما إره كوما ترباتا درجة كيس جمنيس قوت أجا ورانا كانت سعد بن معاذ قاف دعاء إسا ملائكة كوما ترباتا ما تو تعزيها إسا تايجران كان أفو إندي كون درجة كيسا درجة كيس إسلام ما كيسا تسينا قد دافي بك قد دافن كبودا nuti dargaggoonni ambaasaadara islaamaati jechuudha. Akkana ambaasaadara islaamaati. Dargaggoonni kana beekuu qabanii. Nuti seenaan keenya seenaa akkanaa ture. Islaamummaa wajjin dargaggoonni seenaa akkanaa qaban. Xumuradheera. Dargaggeessi kaleessa islaamummaa keessatti qooda akkasii fudhataa turte. Bakka gaarii qabdi, akka gaarii qabdi, dubbachee amansiifti, loltee agarsiifti. Kaleessa dargaggoonni islaamaa shabaabummaa isaanii islaamummaa keessatti jechuudha. Bismillaahi r-Rahmaani r-Rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota TV Hamilton dubbiin keenya har'aadhaa waa'ee dargaggootaa irraayi. Dargaggummaa akkamitti itti fayyadamuu qabnaa waan jedhu irraayi. Akkuma ustaazni keenya ustaaz Xaahir Galatuu nuuf kaase dargaggoonni diinii islaamummaa keessatti sadarkaa guddaa qabu. Kabajaa guddaa illee qabu. Fakkeenyaa fi ambiyoota ergaman yoo fudhanne Nabi Muusaadhaa haga Nabi Yuusuf irraa haga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irra guddaan ambiyootaadhaa kan jarri ergamanii umrii dargaggummatiin ergaman. Wakazalik abbaan tafsiraa Ibn Mas'uud abbaan tafsiraa beekamaanii umrii dargaggummaatiin illee ergamaa rabbii jala taa'ee ergamaa rabbii irraa waa barate. Kan har'a tafsiira saadaa ulamaa'iin hedduun haasa'aa jiru jechuudha. Wakazalik Abaa Hureeraan illee har'a kan hadiisa keessatti waan Abii Hureerata jedhee kumaatumaan miliyaanaan nama qaasaadhaa odeessaa jiru dargaggootaadha jechuudha. Gaheen dargaggootaadhaa diinii islaamummaa keessatti gahee guddaa qabu. Bootaa guddaa illee qabu. Laakiin waan kana fayyadamuudhaaf wanti nu barbaachisu akkami jennaanii dargaggootni keenya har'aa maaf akka sana ta'uu dadhaban? Nuti dargaggoodhaami akkana sana ta'uun maaf nutti ulfaata? Jarri sun nama biraati moo ilmuma aadami moo nama biraati maaf akkas ta'uun nutti ulfaata? Dargaggummaa keenya maaliif dagan? Maaliif dagan? Nuti maaliif akka fakkeenyaaf Musa'ab ibn Umeer kan dhaqee lolee shahiide kan mala baasee akka khandaqa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiitti galame akka cabiinsa ergamaa rabbiitti hin dhufne akka sahaabotatti hin dhufne akka diinii islaamummaatti cabiisni hin dhufne kan mala baasaatu dargaggoodha.
nuti dargaggoonni warri har'aa immoo maaf kana fayyadamuu dadhabna? Irra guddaan isaadha, irra guddaan rakkina keenyaadha. Dargaggoonni sun diinii islaamummaa hubatan. Gaafa ergamaa rabbii bira dhaqanii ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhanii gaafa shahaadaa qabatanu maalummaa islaamummaatu galeef. Islaamummaarraa gaafa fudhannu taariifa islaamummaarra al-islaamu huwa al-istislaamu lillah. Akkasimi islaamummaa jechuun rabbiif of kennuudha, rabbiif masakamuudha. Warri sun akkas ta'an dargaggoonni suni wanti jarri yaadan hundi jaraadha, wanti ni galma gahee fi hojii jaraa keessa rabbitu jira. Dargaggoon gaafa laa ilaaha illallah jedhan dargaggummaan kun islaamummaadhaaf hubatan. Maaliif? Amma fakkeenyaa fi hojii jarri hojjetan sahaabota ergamaa rabbii dargaggoota gara taabi'aa keessa jiranillee warroota salafoota illee fudhan dargaggoota hedduu jiran kan faarfaman. Fakkeenyaa fi Ibn Usaymin yoo fudhanne warroota bebbeekamaa keessaadha. Umrii dargaggummaatiin jammaranillee kitaaba kana qaraa'isu jechuudha. Warri kun maaliif galmaaf gaheef yoo jenne jara kanaaf maaf galma gahe maaliif saksas ta'an waan hojjetan irratti hojii jaraa keessa rabbitu jira. Rakkinni keenya isa kana. Rakkinni keenya islaamummaadhaalle malee islaamummaan barre. Nuti dargaggoonni warri har'aadha. Maaliifi abbaan keenya akaakayyuun keenya Hasan Ahmad Muhammad achumaan maqaasaa abbaan dargaggoodhuma ammaa kana fakkeenyaaf namni ilmoo isaadhaa gaafa Musaabitti moggaafatu akka Musaab ibn Umayr sanaaf ta'uu jechuu barbaadeeti. Ilmoon isaataa akka ta'uufi. Laakiin al-ismu maa yadullu alaa musammaahu faqat. Akkas gochuu hin danda'u maqichi sun. Rakkoon dargaggoota keenyaadhaa rakkoon akka nuti dargaggoota warra sanaa sana hin taane warri nu godhe maali? Islaamummaa hubachuu dhabuudha. Maaliif? Islaamummaa hubachuu dhabuu gaafan jedhu maaliif akka uumamni dagachuudha? لأننا خلقنا للعبادة نتهون عبادة أفخر لكم ربي في بوتمو الإسلام هو الاستسلام لله جنة مدي إسلام ما ربي توكيتش قفا بوتمو ربي توكيتش أمري ساهون ده هجتشو راجن عبادة يجتشو متمان سايومو أمري ربي جل بوتمو فكين يا في كل عمل نعمله هو عبادة صح ولا لا أستاذ؟ هجين نتهجن نهندش هذا عبادات إما عبادة وإما معصية كان يو وربي نؤمن في هبنه أمري ربي سبب ربي إتين نؤمن في هبنه درججو أكسنات أولن دين هجي هجن نهندس على ربي توكيتشاف وجهودن دين فكين يا يو كاني وانتو كدبن دبما تكون وما تكون هدبن ودبما وحيدا يا أستاذ كين أكست أو قبضة جليغا هون أستاذ كان دبدو دبي سنة يون أمري ربي توكيتشاف يون دبدة دبين سن قال ملي ناف جهودن دا أجري ناف كنودن دا أجتشون كناف dargaggoonni keenya ammaadha nuti warri dargaggootni zabana akhiraa keessa jirru wanti nuti akka dargaggoota sanaa hin taane wanti nu godhe islaamummaa hubachuu dhabuudha. Maasha Allah waan bareedaadha wanti ati nu kaaste waan bareedaadhaatti dubbataa jirra. Dhugaadha dargaggoonni kaleessaa wanti jarri akkas hubattee hojii boonsaa akkasii seenaa akkasii kaleessa keessee darbaa turteef gaafa laa ilaaha illallah jettu dargaggummaan kan koos islaamummaadhaaf jireenyi kan koo islaamummaadhaaf duuti kan kooti islaamummaadhaaf an jireenyi duuti kan koo dubbiin kan koo taayichi kan koo ka'umsi kan koo dargaggummaan kan koo islaamummaadhaaf jechuu kana hubatte. Erga warri kaleessaa akkas ta'anii nuti dargaggoonni warri har'aa seenaa gaarii hojjennee darbuu islaamummaadhaaf bu'aa gaarii buusuu islaamummaa keessatti waan tokko godhannee darbuudhaaf maaltu rakkoo nuyi ta'e akka sababaatti maal lakkaa'uu dandeenyame? Iyyee gaaffii bareeda yaada bareedaadha. Uummanni armaan duraa akkuma beekamu akkuma qabxiiwwan hedduu kaafnes kaasustanis seenaa hedduu qabu gumaacha hedduu qabu hojiin isaanii nama boonsaa yeroo tokko tokko yoo haasuuf tokkanumatti yookaan dhageessu namaayyuu sin jechisiisu uummata akkamiis jechisiisa. Kana maaliin ta'uu danda'anii kan jedhu irratti haasofnee turre sun tokkoffaa wanti isaan irratti walii galan amantii irra walii galanii waan dhagaassan hojiitti jijjiiruudha. Waan tokko dhagaanii osoo hojiirra oolchine bira kutan saabonni. Homa dhagaan quraanarraa hadiisarraa waa'ee dhufurraa hundarraayyuu waan dhagaansan gara hojiitti geeddaran. Saniin ilma namaa hunda bira kutan. Kanarraa immoo maal ta'e jennaan ilaalcha hedduu jira karraa kana keessa. Tokkoffaa tarbiyaalleen hin jiru. Hanqinni tarbiyaa immoo kufaatii islaamummaa fida. Kufaatii islaamummaa fida. Babal'iinsa amantii islaamaa akka hin saffisiifne illee gufachiisa. Wanti tarbiyaan bade guddinni illee ni bada. Gaafa guddates
gara biraa jira. Jalqaba manni tollaan haalli inni tolaa jedhan. Biqiltuu fakkeenyaaf fudhannu. Biqiltuun takka ni dhaabda xiqqoodha. Gaafa isiin lafa biqiltee jettu yoo isiillee jallatte qat gootee qaceelchitanii hiita. Garuu xaawulaa gogaa akkana jallate ni qaceelcha jette addaan cabaa jechuudha. Maaliif tarbiyaan kufnaan salphinnatu nama mudataa, kufaatiin nama mudataa, diinagdeelleedhaan, hawaasummaadhaan, kallattii daawwaatiinis kallattii hundaanuu jechuudha. Hanqinatu argama. Dargaggeessi har'a harki caalaan isaa bareeda fakkaata. Haa ta'uutii islaamummaa keessa jiramoo hin jiruu kan jedhuudhaaf haala qabatamaa yeroo irratti hundoofnee ilaaluutu nurraa barbaachisa jechuudha. Jalqabaa dargaggeessi har'aa kun wanti inni gochuu qabu islaamummaa hojii walii galuu qaba seenaa hojjechuuf. Akkasuma hojimaata islaamaa hojiirra oolchuu qaba. Waan rabbi irraa dhorkamuu qaba. Ilmii barachuu qaba. Dargaggeessi har'aa dargaggeessa cimaa ta'uudhaaf jalqaba maal ta'uu qaban islaamummaa fudhachuu qaba. Islaamummaa rachafaachuu qaba. Hojimaata islaamaa hojiirra oolchuu qaba. Sadaffaa irratti ammoo barachuu qaba. Barachuu qaba. Maaliif hayyoon islaamaa akka Bukhaarii maaliin dursan? العلم قبل القول والعمل جتشا في جتشا سوانت درسو برنوت هاجرا يو برنون نجرانه جمين إسلام ما كيسة درجيسي أرجمسي سنجرو ربين قاف أرجم ربي صلى الله عليه وسلم أرجو قاف القرآن الرتبوسو جلك أبا وانت تاجج صلاة ميتي صوم ميتي سرنا حجرا ودو وكذا كأني من جنة مال جنة دبسي جنة كنافو درجون هرا دبسوا قبن جيشو برجوا قبن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة جدا كما ربي صلى الله عليه وسلم درجوا ترت بروم سبرجون بروم سبربادون إنسان رت تركبات إمام الشافعي مال جرى رحمة الله عليه تعلم يا فتى تكن أميرا ولا تكن جاهلا ترعى حميراجا يا درجة بردو هو جنابياتها ولا لا أنتين يو ولا لا تاتي هريتك ستاجر مالف ولا لمان بك إني تينا بقو بك بايع هرّا جارنا نتكيس جرّكوني أكدر جوتات هركي تعلن بك جرّ ميديا كيس جرّا إلهي ميديا درجة جوس كابن كوباني ميديا سمتمو ميديا تدرو في الليل قافي برات نمدي كنا وسو ميديا وسو براتي كوباه هنجري ميديا نتدرو في جنان نمني وان جرغوتو چرباسو جلقبه ميديا في درغغوني هريرو چما ولين قبو هرا يو اتفيدبن اساني بوآدا يو كان بآد يو كان كفاتيتا كنافو يو تيمورا نمورا يو جرتان جرمورا اكانا كنافو درغغيس بكار نجرو بيكو دف سينا كليسا برچو قبني سينا كليسا تديبو قبني سينا كليسا سن الرئيس وابرچو قبني ارغبرتني مال وجچو قبنا درجة سرّا بيجاتو كبا وهوجتشو كبا بيجيله إسا كبدي ماتيله إسا كبا إسلام مالله إسا كبدي كلّتي مهون دانو يو أنتي برباجوس الدنيا هنراتي درجة كيسا كناف درجة كيس سرّا بكي إني جروبك أكميتي يوجنة ميديا وجي والكبسيبني وباقي كاسوني دندي فكنف درجة كوني ميديا وجي والكبتة بوان إسام أرجتشو في بوان إسام بوساجرن مالك الجنة كبتة مجرو qorachuu dandeenya. Miidiyaani bu'aa guddaa qaba, miidhallee qaba. Wal bira parsantaadha yoo kenne nama itti fayyadamuuf bu'aadha, nama kaan itti ba'aadha jechuudha. Fe'aa ta'a. Maaliif nama bardootaan malee beekumsa malee seene sammuu isaa tortorsuu danda'a. Iskiriinii ijaa isaa jaamsuu danda'a. Duyda isaa kutuu danda'a. Akkasumas waan hin taane waan hawaasa diiguu keessallee isa galchuu danda'a. Jalqaba irratti mee bu'aan miidiyaan hawaasa buuse maalii haa ilaallu. Jalqaba irratti bu'aan miidiyaan dargaggootaa buuse tokko dargaggoonni hedduun miidiyaa irraa barnoota argachuu jiran. Chaanaalii adda addaa irraa, weebsaayitii irraa, weebsaayitii sirrii kan islaamummaa tamsaasaa oolu, barreeffama, fatwaa, daawwaa, barreeffama, paampileetii, kitaaba afaan adda addaatiin hiikame argachuu jiran kuni bu'aadha. Bu'aasaati. Akkasumas dargaggoonni dur waliin argine wal arganii jiranii biyya keessa taa'aa kun biyya alaa taa'aa miidiyaa jechuun beeki akka jarmaa tokkoo ta'e ganda kana addunyaa kan akka jarmaa tokkoo godhe jechuun manuma keessatti waan addunyaa guutuu keessa jiru mana kee keessa argite jechuudha.
akka qariyaa akka ganda tokkotti dhiheesse jechuun miidiyaan waan addaan fagaate walitti dhiheesse. Waa baay'ee dhiheessee jira. Dargaggoonni barumsaan bu'aa buufachuu jiranii. Dargaggoonni immoo bu'aa buufatan barachuu jiranii. Barsiisuu jiranii. Akkasuma daawwaa gochuu jiran. Miidiyaan barumsaaf baay'ee barbaachisaadha. Abbaatti fayyadamee bu'aa baay'ee buusaa fi ba'aa baay'ee irraa buusa. Ilmiin jira. Qaraatiin jira. Ilmi shari'aa barbaadde taanaan hin baratta. Yuunivarsiitiin miidiyaa gubbaa jira. Barachuu hin dandeessa. Itti fayyadamte taanaan kun siif bu'aadha. Achirratti dargaggeessi tarbiyaa gaarii qabu achirratti daawwaa gochuu jira. Ergaan inni dabarsu sun hawaasa addunyaa bira gahaa jira. Hawaasni addunyaa guutuun immoo ittiin tajaajilamu jiru. Miidiyaan ammas faayidaan inni qabu fira sufuu keessatti illee bal'aadha. Maaliif waan rabbiin dhugaadha. Itti deebinaa. Otoo si hammaan xumura afwan abbaan itti fayyadame miidiyaa sadarqatul jaariyaa illee isaaf ta'a. Namni itti fayyadame jechuudha miidiyaa. Amma waan khayrii tokko namni yoo achirratti dubbate akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam man dalla alaa khayriin falahu mislu ajri faa'ili. Namni waan tokko hojjetee waan tokkotti nama qajeelchi jedhee akkuma nama waan sana hojjetee argataa gaafa jedhu dargaggeessi tokko miidiyaatti fayyadame ergaa islaamaa tokko yoo nama tamsaase isaa khayrii hatta waan namni biraa dubbate illee yoo nama tamsaase isaa waan khayriidha. Sadaqatul jaariyaa ta'e akka namni walirraa dhaaluun itti fufaa deemuu fi danda'a jechuudha. Kanaaf ilmi islaamaa babal'isuu keessatti khayrii garaagaraa hojjetachuu keessatti islaamummaa utubuu keessatti miindaa jazaa gaarii kassabachuu keessatti miidiyaan dargaggootaaf waan baay'ee fidee barsiisuu keessattis aqiidaa sirrii barsiisuu keessattis miidiyaan bakka guddaa qaba waan hafe itti dabaltanii. Egaan akkuma kana miidiyaan akkuma miidhaa qabu faayidaa illee ni qabaa jenna. Akkuma ustaazni keenya nu kaasanii miidiyaan faayidaa hedduu qabaa jennee kaasnee turre. Faayidaan isaadha namni ilmii waa tokko waa'ee beekumsaa kana kan quba hin qabne harfi hijaa'iyyaa irraa qabee haga ilmii kitaaba qarootti namni gahee ni jira miidiyaa irraa. Wal bira taa'ee osoo hin taane biyya qaamaan deemuun fagoo ta'u as taa'ee miidiyaa irraa fayyadamaa jira. Biyya ijaaruu keessatti illee miidiyaan faayidaa guddaa qaba. Nam tokko miidiyaa fayyadamee biyya ijaaruu ni danda'a. Amantii islaamaa ammallee kabal'atee biyya hunda ga'uu fi advaanteejiin miidiyaan qabu guddaadha jechuudha. Islaamummaa babal'isuu keessatti akkanuma ilmii namoota waa'ee ilmiitiin quba waliin qabne barsiisuu keessatti illee faayidaa guddaa qaba. Miidiyaan biyya ijaaruu keessatti illee akkuma kana faayidaa guddaa qabaa jennee kaasuu dandeenya. Miidiyaan faayidaan isaa waan himamee dhumuu miti. Waa hedduu of keessaa qaba. Nama hedduutu miidiyaadhaan biyyoota akka dhaqee daawwatee hin beekne daawwate. Barnoota akka baratee hin beekne barate. Kitaabota hedduu darasonni keenya duraan gaafa halqaa keessa turre kitaaba silaa qarshii 50,000 60,000 bitamu gadi buufatee PDF isaa dubbisuutti hin jalqabe. Nama hedduutu leenjii garaagaraa qabeenya guddaa baasee biyyoota garaagaraatti silaa kennamu. As taa'ee ulamoota gurguddaa leenjii garaagaraa tireeningii garaagaraa fudhachuu eegale. Barattoota dargaggoota islaamaa hedduutu barnoota akaadaamii jira yuunivarsiitii barataa usuula quraanaa kaasanii usuula qaraa tafsiira qaraa naxwii garaagaraa qaraa filoosofiira islaamaa ta'u. Nama hedduutu miidiyaatti fayyadamee bu'aa hedduu argatee ilmiidhaan qaramee barnootaan qaramee hatta qabeenyaan nama qarame hedduutu jira. Qabeenya addunyaarra jechuudha. Dandeettii garaagaraa muuxannoo garaagaraa fudhatee namni miidiyaadhaan cime dubbannee fixuu hin dandeenyu waa'ee faayidaa miidiyaa nuufa. Faayidaan miidiyaa hedduudha. Jalqaba irratti akkuma amma isinuu kaaftanii bu'aa gama barnootaa wajjin wal qabatee bu'aan inni buuse baay'ee guddaadha. Wanti lafa gubbaa jiru qilleensa gubbaa jira. Laayibirarii gurguddaa jira. Barattoonni yookaan dargaggoonni hedduun achi seenanii achi keessa kitaaba fedhan dubbisuu jiranii riisarchii gaggeessaa jiranii. Bu'aan isaa gara laayibirariitiin namoota baay'ee fayyadee jira. Nama baay'ee jijjiiramee jira. Riisarchii hojjechuuf salphaadha. Gaaffii barbaadde kan si dhibee sarchi gootee barbaadda. Yooma san deebii quubsaa ta'e argatta. Gama barnootaatii wajji wal qabatee bu'aan inni qabu baay'ee guddaadha. Keessattuu gama baruu barsiisuu keessatti chaanaaliin hadha addunyaa tana keessa bu'aa guddaa qabu tokko chaanaalii Imooti. Yoo xiqqaate achi keessatti markaza 1,100 akka amantuyyuu jiran.
xiqqaate sanii ol ta'a malee sanii gadi iyyuu hin ta'u. Chaanaalli hedduun banamee silaa dargaggoota bakka biraa oolan yookaan iddoo sirbaa, iddoo gandaa wal qooduu, iddoo wal arrabsuu, iddoo jechuun waan adda addaa itti raawwatan baay'ee keessaa bahanii gara ilmiitti akka dhufaniif tokko miidiyaan faayidaa guddaa argamsiisee jira. Chaanaala keessa markaza baay'ee jira. Fakkeenyaaf markazni kuni gamtaa qaba. Hedduu takka namatti tola. Keessattuu ijoolleen keenya kan biyya alaa jiran sheeka tokko jalatti deebi'anii quraana qara'u jiran, huruufa barachuu jiranii, haga sadarkaa tafsiiratti wantoota adda addaa achi keessaa buufatu jiranii. Inni kun akkuma lafarratti gamtaa qaba, supparvaayizara qaba jechuudha. Amiira qaba. Akkasuma immoo tuyyuu shortaa qaba jechuun waardiyyaallee qaba. Waan lafti kun qabu guututu miidiyaarra jira. Namoonni baay'een achirraa bu'aa buufatanii jiran, quraana qara'anii jiran nama asii yoo bahu alif jedheen bayin quraana kattamee galuu jira. Hadiisa qara'ee galuu jira. Kanaafuu gama barnootatiin nama itti fayyadameef bu'aan miidiyaan buusaa jiru guddaadha. Kana qofaa miti gara daldalaatti wajjillee wal qabatee bu'aan argamaatiin hin jiru baay'eedha. Namni mana taa'ee daldaluu danda'a. Daldala halaalaa irratti hirmaachuu qaba. Kan nama hin gowwoomsine, kan seera qabeessa ta'e daldalataa olee galuu danda'a jechuudha. Addunyaan garasitti gara diijitaal pilaatfoormiitti ceetee jirti. Guddinatu argamaa jira jechuudha gara diinagdeetiinis. Akkasuma ammoo rakkoo hawaasaallee furuuf miidiyaan baay'ee guddaadha. Carraan inni namni rakkoo namaa furamuudha. Carraa miidiyaatiin baay'ee guddaadha. San qofaa miti. Gama daawwatiin wajjin wal qabatee hoo. Har'a miidiyaan jalqaba namni guutuun sheekotiin guutuun irraa dheessan tokko ni jira. Inni suni TikTok. TikTokii kana namni hundatu akkas naa godha. Ilaalcha dogongoraa tokko na sirreessaa darba bakka himoo ammaatiin wal qabatee. Ilaalcha dogongoraa booda haasa'u. Booda haasa'umnu itti nuuf haasa'u. Amma faayidarra jira. Ilaalchi dogongoraa immoo boodarra haasa'amaa beeki. Ka amma haasa'u jirru bu'aa inni nuuf fidaatiin hin jiru. Bu'aan inni argamsiisaa jiru baay'ee. TikTok irraa maal arganne? TikTok irraa wanti nuti arganne fakkeenyaaf daawwaa argannee jira. Gama daawwaatiin daawwaa argannee jirra. Sagantaan falmii keessaa gara comparative religion irratti jijjiirama guddatu argame namoota baay'eetu shaadaa qabate. Gaafa dur namni guutuun miidiyaa kanarraa dheessaa ture. Garuu amma namni hedduun seenanii daawwaa gochuu jiran. Maaliif jalqaba ganda fasaadaatii jedhanii akkasitti irraa baqatan akkuma namni dur magaalaa garii akkasitti magaalaa warra biraa ta'e irraa baqatu sanitti miidiyaalee irraa baqatan. Garuu silaa wanti hubatamuu qabu miidiyaa jechuun magaalaadha. Waan Finfinnee keessa jirutu TikTokii keessa jira yookaan miidiyaa irra jira. Akkasitti beekuu qaban. Fakkeenyaaf miidiyaa irratti dubartii qullaa deemtu ni argita. Akkasimi ni argita. Magaalaa keessa illee deemtu ni argita moo argitu? Garuu abbatu filata. Waan ati salleektii keessaa gootetu gama kee dhufa sitti deddeebi'aa oola. Wanti ati hin barbaanne immoo gara kee dhufu waan gaggaarii daawwaa qofa barbaada jennaan homa daawwaa qofa sitti dhufa jechuudha. Waan ati jalqaba sarchi gootee baaftetu yeroo hunda iskiriinii keetirra deddeebi'ee sitti dhufa. Turtiin matu ilaalaa deemnu jechuudha. Akkuma nuti hordofaa deemnuun. Namni hundi achi seenee daawwan achirratti ajaa'iba ture. Jalqabaaf ani ni yaadadha yeroo falmii warra musliiman taane wajjin gaggeessinu yookaan marii daawwaa goonuu keessatti chaanaala teelegiraamaa turre nama gara 30 fa'aa qabna turre. Achirratti gaafiif deebii jira, barnoota dhiyeessuu jira, leenjii fa'aatu iyyuu jira. Bifa saniin turree jennaan teekinooloojiin haaroftu dhufe namni gara tiiktookiin irraa yaa'e. Namuma gaaf sana achi keessatti waliin falmii gaggeessaa turre ta'es jira beektaa? Tiiktookii keessa jira. Nama achitti arge achi keessatti illee deebi'ee arge jechuudha. Achitti namni guyyaarraa shaadaa qabachuu jira. Barnoota ajaa'iba tawhiida barachuu jira. Dhugoomina amantii wal bira qabee kamtu dhugaadha kamtu dhugaa miti kan jedhu bu'aan namni buufachuu jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf bu'aan nuti miidiyaa irraa arganne ani hangananiin kaasa waan hafe immoo itti dabaltanii kaasuu ni dandeessan. Maasha Allah hedduu waan nama toludha. Kallattii miidiyaatiin kallattii amma ergi haalli akka nama mijateetiin waa hedduu bu'aa hedduu argataa jirraanii waan kaafamaa jirudha. Kana malees wantoonni biraa daawwattoonni keessa bakka jiranitti akka naannoo jiraatti wantoota nuti hin kaasne illee hedduu itti kaafatanii babal'ifachuun waan danda'amudha. Asirratti wanti nu kaasuu qabnam dargaggoonni gara miidiyaa kan akkamitti fayyadamuu qaban. Erga isaan itti fayyadamanidha. Amma bu'aa isaa kana haasofnee jirra miidiyaan bu'aa akkana argamsiisaa jira. Namoonni baay'een irraa fayyadamuu jiranii dargaggoonni itti fayyadama miidiyaa kana bifa kamiin itti fayyadamuu qaban kan jedhu ilaaluun dirqama keessa. Kana dhugaa. Kanaaf isii kanarraati. Haqiiqa dargaggoonni ergii fi miidiyaan bu'aa kana qabaate jedhee dargaggoonni keenya dargaggoonni islaamaa akkamitti itti fayyadamuu qabu gaaffii ka'uu qabudha. Dhugaadha. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waa hundaaf fakkeenya nu ka'anii
waa hunda keessatti nu jabeessanii waa hunda keessatti karaa nutti agarsan balliquu anni waa hunda nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam anarraa geessisaa anarraa dabarsaa otollee ayata tokkollee osoo taate keeyyata tokkollee osoo taate anarraa dabarsaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam asirratti garuu dabarsuu osoo hin naqin faayidaa miidiyaa dubbataa turre faayidaa miidiyaa irraa baradhaa jenne akkanatti namni irraa barataa jira jenne sa'atii keenya sa'atii qabnu yoo fayyadamne yoo tartiibatti godhanne yoo akkaataatti godhanne yoo bakkatti godhanne yoo karooratti baafanne akkuma namni waa barataa jiru nutis waa baranne daawaa islaamaa tokko babal'isne wantoota garaagaraa itti fayyadame keenya yoo sirreeffanne hedduu addunyaa keenyaafis bu'aa buufanna akhiraa keenyaafis bu'aa buufanna akkaataa itti fayyadama miidiyaa keenyaa wallaallee ambaaf bakka gallakifne galle itti fayyadama miidiyaa keenyaa babbareeffachuu wallaallee dirree jara haraama qofa dhiisnee galle waa keessaa baqachuun hin ta'u itti siqanii sirreessuudhaaf yaaluun ga'ee gaariidha keessa seenanii tartiibeessuudhaaf deemuun waan bareedaadha kanaaf itti fayyadamni miidiyaa keenyaa yoo tartiiba qabaate yoo akkaataa qabaate bu'aa gaarii nu buusuu danda'a waan ta'eef haa sirreeffannu akkaataa sooshaal miidiyaa keenyaa yoo irraa haa barannu isa baranne immoo haa dabarsinu yoo dabarsuu dadhabne immoo maal haa goonu waan namni gaariin dubbatu waan namni bareedaan dubbatu fayyidaa miidiyaa keenyaa keessatti waan namni gaariin dubbatu waan jecha gaarii qabu sheer haa goonu namaaf koppiliink haa goonu namaaf akka hin dhaqee nama hedduu bira ga'uudhaaf akka namni hedduun irraa fudhatuudhaaf faallaa kana immoo yeroo miidiyaa fayyadamnu keessatti namoota silaa bu'aa gaarii nuun buusne wantoota silaa yeroo hunda fasaada irraa dhageenyu akka horii jala yaa'uun hin barbaachisu dargaggoota musliimaarraa nuti warra hadafa qabu warra karoora qabu warra rasuulli alayhi salaatu wasalaam nu leenjisanidha waan ta'eef kanarratti qabxii baay'ee kaasuu dandeenya tunuufa. Waa'ee miidiyaa namni irra guddaan namaadha irra guddaan numarraa qabe jechuudha namni gaafa sooshaal miidiyaa banatu guddinaaf banata of guddisuuf banata miti yookiin beekamuudhaaf banata asitti yaada dogoggoraa namni hubate wayitu jira yaadni kun maali jennaanii yoo aadaa nama fayyadamne malee islaamummaan waan hin guddatamne itti fakkaata irra guddaan namaadha kana hubate amma eenyuun sooshaal miidiyaa gaafa banatu beekamuudhaaf sin qaba miti garuu namni kan inni hubate islaamummaa kanaan akka hin beekamne wayitti itti fudhate maaliif yoo tikaatee qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam jettee waan tokko dubbatte namni waan kana laayikinaaf hin godhu amma irra guddaan namaa kanatti hubatee jira maaliif kanaaf kana dhiiseetii osoma qaala rasuulullaahi jechuu beekutu waa biraa dubbataa jira jechuudha kun immoo maalirraa dhufe waan ofii dhiisanii waan namaatiin boonudha namni waan ofii dhiisee of ta'uu dhiisee jechuudha namni of ta'uu dhabe immoo maal ta'a nama sanallee ta'u ofillee ta'u nuti amma irra guddaan keenya warra lixaa fakkaachuuf cinqamna dargaggoonni keenya warri dhiiraadhaa lixa fakkaachuuf cinqamu isheen dubartiin lixa fakkaachuuf cinqamti jaraaf inni nu fakkaachuuf cinqamaa jiru kun aadaa osoo hin taane jaraaf amantiidha amantii jaraa jabeessaa jirraa jechuudha gaafa kana wanti nuti hubachuu qabnu gaafa aadaa jaraatti fakkaannu kana amantii jaraa babal'isaa jirra amantii islaamummaa immoo dhoksaa jirra maqaa islaamummaa baannee beekumsa islaamummaa osoo ofirraa qabnu as keessatti waan ammas duraan dubbattan gara duubaatis hin deebisa sahaabonni ergamaa rabbiidha radiyallahu anhum wanti jara akkas ceesisee waan ergamaa rabbiirraa dhagaan hunda isaadha achumaan gara hojiitti jijjiiruu jenna nutuu waa meeqa dhageenye of keessaa qabna guyyaa jumaadhaa waa biraa haaf waa biraayyuu haaf tiiktookuma irraayyuu guyyaa irraayyuu namni daawaa tokko hin dhagahin yookiin immoo qaala rasuulullaahi jechee ergamaa rabbii tokko namni sun dhageen oolu hin jiru guyyuma jumaa daawaa godhamu keessaa jecha tokko hin qabannu nuti torban jecha wayii qabataan jirru jechuma kana yoo deebisne jenna maal ta'a isuma kanaaniyyuu tiiktooka miidiyaa ammas hin jettan tiiktaak jedhan jirriyyuu miidiyuma kanaan dhaalchisuu ni dandeenya jechuudha wanti an jedhu wanti nuti of eeggachuu qabnu gaafa namatti fakkaannu waa keenya dhiisne keenyaan bareennaa keenyaan faayamna gaafa keenya dhiisnee waa biraa immoo fakkaachuuf cinqabnu bareedumuun keenyallee numa hafa beekamtiin keenyallee numa hafa fakkeenyaaf as deebina akkuma Itoophiyaatti tiiktaakuma isin jammartan kanarraa furan irra guddaan namni beekamee jiru akka Itoophiyaatti jechuudha folloorsi guddaa kan qabu nama aadaa lixaatti fakkaate osoo hin taane nama kalaama rabbii yookiin immoo qaala rasuulullaahiidhaan tiiktaakee jammaree akka Itoophiyaatti folloorsi guddaa qabaa jechuudha asuma deebinu ganda keessayyuu jechuudha kanaafi islaamummaadhuma fayyadamnee beekamuullee ni dandeenya beeksisuullee ni dandeenya rabbi biraallee ajirii argachuu ni dandeenya jechuudha gaafa waa biraa immoo fakkaannu islaamummaa bareedaa kana dhiisnee waa biraatiin of miidhagsuudhaaf of beeksisuuf gaafa cinqabnu lamatti khasaar maaliif jala ta'uu hin dandeenyu macheessa lamin nuti gaafa awwala jalqaba uumamnu habashaa taanee uumamneemi lammaffaa faranjii ta'uu hin danda'ama rabbi biraallee khasaaruutu dhufaa jira jechuudha
lammaffaa amma wanti an barbaadu amma irra guddaan namaadhaa maal yaada anootii jecha waanan ol bahee dubbadhu hin beekuu jedhe jecha tokko dubbachuun dubbiidha. Isuma namni mi fakkeenya weensinii fudha. Namni chaalenjii godhatee hin jiru waa wayii gaafa sirbi haaraan gadhiifame irra guddaan amma namni sirba barreessaa sirbituudha irra guddaan nama sirbituu miti. Sirbuma namni barreesse yookiin namni sirbi keessa deebi'ee kafar godhee ittiin beekamaa hin jiru. Qur'aana namni qaariyaan Itoophiyaa keessa hin jiru. Qaariyaan Arabaa irra guddaan hin jiru. Qur'aanuma qaraa'ame sana kafar hin godhu yoo waa biraa wallaale. Qur'aanuma sana duukaa hidhii akkuma sirba duukaa hidhiisichuusee sirba sana kafar godhaa jiru Qur'aana sana maaf kafar hin goone. Akkuma haasaa namoota babbadaa haasaa hin taane dubbatan ni beektu maqaa dhahuun hin barbaachisu waan ta'eef. Waa hedduu amma fakkeenyaaf irra guddaan sooshaal miidiyaa keessaa kan beekame yuutuubaaf tiiktaakaa feesbuukuma kanatu beekamee jira instaagiraam irra guddaan namaadhaa maal hojjeta beektanii kontentii mataa isaa osoo hin taane kontentii nama biraa keessa deebi'ee riikavar godha. Gaafa kana chaalenjii ta'e hanga ji'a afurii hundinuu duukaa mataa raasa. Ammoo chaalenjii san gatee duuka fiigaa. Kanaafi hadiisumaaf qur'aanamaaf chaalenjii hin godhan. Amantiin islaamaa aadaa keenya maaf hin taane. Islaamummaan kun bareeduma maaf nutti hin fakkaanne. Maaliif aadaa biraannee faallannee wajjin wal bukeessinee waliin bannaa jechuudha. Kana fayyadamuuf immoo wanti nuti gochuu qabnu akka ustaazni keenya jalqaba islaamummaa hubachuun barbaachisaadha. Jalqaba islaamummaa fudhachuudha. Eega islaamummaa fudhannee immoo islaamummaa baruun barbaachisaadha. Yoo islaamummaa barre maal taana gaayidiin keenya qajeelchi keenya hundisaa islaamummaa ta'a waan ta'eef. Hojiin keenyaaf gochi keenya islaamummaa keessaa daangaa islaamummaa keessaa achiin bahu waan ta'eef. Solushiniin keenya akka nuti waan kanatti deebinuuf wanti furmaata nuuf ta'u islaamummaa hubachuudhaa fi islaamummaa barachuudha. Gochi keenyaaf hojiin keenya waan islaamummaa nu daangessan ta'uu qabaadha jechuudha. Maashaallah. Faayidaan miidiyaan nu buuse akkuma isin hundi keessanuu kaaftan hundi keenyayyuu kaafnee yaada tokko tokkos kenninee isin hin jirru namni miidiyaallee akka itti fayyadamu beekuu qaba. Itti fayyadama miidiyaati. Itti fayyadama miidiyaa namni tokko miidiyaa seenee miidiyaa keessatti wanti inni hojjechuu qabu waan gaggaarii hojjechuu qaba. Fakkeenya gaariidhaan uummanni sitti hidhachuu qaba. Ati hammeenyaan namni sitti hidhachuu hin qabu. Akhlaaqa gaarii qabaattee akhlaaqa gaarii keessatti sitti hidhachuu qaba. Waan lafarra jiru gaarummaa yoo beekamte miidiyaa irratti illee waan gaarii ol baasuu qabda. Achirratti daawwaa toohidaatti godhama. Waa'ee salaataa. Kanaafi kanneen kana fakkaatan miidiyaa keessatti ni hammatama. Yoo itti fayyadamte bu'aa buusuu jirta jechuudha. Inni biraa bu'aan ati miidiyaa irraa argattu baay'eedha. Wanti ati achirraa argattu tokko lama miti hedduudha. Akkuma kaafnee haasofnee dubbannee irratti ibsa tokko tokko illee kennee jirrutti kanaafuu namni itti fayyadama miidiyaa beekuu qaba. Guyyaa guutuu kontiraata fuudhuu hin qabu. Chaayinaa yoo fudhanne tiktookii isaantu kallaqee yookaan isaantu uume isaantu fide sooftiweeriin kun kan isaaniiti. Chaayinaa keessatti sa'a 24 keessatti daqiiqaa muraasa hojjetaadha. Namni tokko tiktookii banatee seenuu yoo barbaade sanuu waan gaggaarii malee waan akka waa uumuu waan adda addaa waan gaggaarii kana fidaa jedha biyya Chaayinaa keessatti. Daqiiqaa 24 moo 30 qofa fayyadamti lammiin Chaayinaa. Garuu lammiin keenya kontiraata fuudhee halkaniif guyyaa uumtee kaata jedhi daqiiqaa 20 qofa hojjetti. Daqiiqaa 20 qofa naannoo kanan caalu 40 guddate. Jidduma kana qofa fayyadaman. Biyyi tiiktookii ofirraa gorte illee hin jirti. Sababbiin isaan ofirraa goran illee kan of danda'e qaba. Chaayinaan garuu waan hangana kan addunyaa gumaachitee galii ittiin argatti ofii lammii isii ammoo daqiiqaa muraasa qofa akka inni fayyadu taasifti. Daqiiqaa 24 laalte taanaa yookaan 30 laalte taanaa ofiin sirra cufata. Garuu kenna yoo ati biraa cufatte malee sirraa cufatu. Situ biraa cufata inni garuu sirraan cufatu. Hidhatu itti si cita. Sammuu itti si dhukkuba. Maallaqa itti fixaa jirta. Bu'aan ati achirraa argatte hoo maaliin kun gaaffii keenya kanaaf itti fayyadama beekuudha. Itti fayyadamni isaa feesbuukii daqiiqaa kana yoo ilaale odeeffannoo kanarraa argadhee baha yookaan ammoo daawwaa irra godhee baha viidiyoo barreeffama paampileetii waan adda addaa qopheessee irra kaa'ee baha weebsaayitii kiyya irra kaa'ee baha hawaasni akka fayyadamuuf. YouTube irra viidiyoo maxxansee jira san feesbuukii wajjin wal qabsiisee beeksiseetaniin baha. Maaliif akka namni bu'aa buufatu akka uummanni khaaliqaa fi makluuqa wajjin wal baruuf inni tattaaffii kana kan raawwatuuf sababbiin uummata hojiiti. Uummanni hojii kana hojjechuu qaba. Waan akkasii yoo taate bu'aadha.
sooftii inni tiiktookii birallee yoo dhayite viidiyoo yoo dabarsite ati bu'aa buusaa jirta. Daawwaa kallattii laayivii seentee kan gootu taate bu'aa buusaa jirta. Garuu kanuma keessattuu daangessii daangessuu qabda. Sa'aatii karoora qabaachuu qaba miidiyaa itti fayyadamuun kan kee. Nama miidiyaan torbaaniin riippoortii godha. Riippoortii nama torbaanitti sa'aatii 70 fa'aa fayyadamu jira. Nama kasanii ol fayyadamu jira. Miidiyaa irraa gadi hin bu'u jechuun namni harki caalaan miidiyaa keessa jira achumarra oolaa. Sammuun isaa gara tokkoon tortoree jira. Namooma fixatee jira. Kanaafuu itti fayyadama beekuun karoora baasuun sa'aatii haganaa odeeffannoo fudhee baha yookaan feesbuukii irra guutumattuu guyyatti daqiiqaa 20 yookaan 30 caalaa seenuu hin qabu jedhee murteessuu qaba. TikTok illee akkasuma Instagraamas haa ta'u chaanaala biras haa ta'u kabarnootas haa ta'u bireedii qaba. Bireedii sanitti fayyadamuu qabda yeroo keetti fayyadamuu qabda malee yeroo kan kee guutuun guutuutti asirratti gubuu hin qabdu. Yoo gubdes ammoo barnoonni ati fayyadamuu qabdu barnoota guddaa ta'uu qaba kan jedhu daawwattoota keenya kan guyyaarraa nu dhageeffachuu jiraniif isa kana dhaamaa. Haasaa koo goola badhee jira. Masha Allah waan bareedudha wanti nuti kaasaa jirru. Insha Allah faayidaa sooshaal miidiyaa hedduu dubbanneerraa dargaggoonni keenya akkamitti fayyadamuu qabus hanga tokko irraa kaasaa turre dargaggoonni kaleessas akkamitti turanii kaasaa turre waa'ee dargaggoota har'aas waa muraasa kaasuudhaaf yaalaa turreerraa insha Allah yoo rabbi jedhee sagantaa keenya kutaa lammataa immoo dhimma biraatiin dhimma kanaan wal qabatee akka kutaa lammataatti yoo rabbi jedhee kan walitti deebinu ta'a. Waan nuti wajjin turataniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Obboleewwan keenya na cinaatti argamuudhaan Ustaaz Taahir Galatoo fi akkasuma obboleessa keenya Abdulkaaf Hafiz Kamaal nu wajjiniin ture. Haga sagantaa keenya kutaa biraatiin walitti deebinutti nagaa fi barakaa keessa nu jiraadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.